Mike must have one of the mics, yeah? Kan what do badu? Agak seru nih. Tahu masih ini. Enggak, enggak masih. Aku kamu. Aku tewat. Bukan kuat itu dari. Kamu udah ba? Udah betul. Oke bu. Oke sih oke. Oh boleh. Asal nyanyi asal boleh. Teacher kating ko. Akanya aja udah nih. Wanita itu ada asal. Oh ya. Nagakabda nih. Si Eropa tuh Minnesota rada mahasiswa jadi mau kamu dekat Dummata deh mana nih? Oslo nama kali Dummata orang yang beku. Jerman itu le nami dacha dabale Dummata karga jerru. Warri Minnesota nama nurra ko datang jani akasih tindu le kofa. Gawan dah kummo yo akhir ratani. Nanti kani kanafu amumarra ni macu berbada. Baga olor tani baga bayat tani. Amalle nubalada. Scandinavian tuh nama lakosisi teka. Sering dabalati jolle Oromo Norway taate heddu akka dugotan abdin kaba baga wala garre wae du gees dabarre waan keessa dabarre kana ni du satu won fedu heddu gees dabarre garu galatoma rabbi wis galat ni agaw sinefis galat ni agaw mane da chabistani numba afne seera jallate diriirsitanii nun baafne kana nullee isin irraa dheeyne mana hidhaa cabsitanii akka nu baaftan isin dhiisaati qeerroof qarree oromiyaa irraa dheeyne nu seera jallates akka diriirsitanii nu baaftan hin meeyne osoo seera jallate diriirsuu taate abbootiin alangaatii fi abbootiin murtii dhimma keenya laalanuu yeroo guyyaa lama sadii nun bulchan turan wan nurraa isin eeyne isin dachaan nu gootan hamilee keenya eeguudha haa toltu haa baddu haa guddattu haa xiqqaattu sabni kun miidhamee jira sabni kun hangafoonni keenya abboonni keenya akaakawoonni keenya warri nu dura qabsaa'e dhugaa qaba xurreen irra deemaa turan xurree dhugaati nulleen xurree tanarra deemnee saba kana bakkaan takka gahuu qabna yennet walumaan carraayinet achirratti kan wareegamu nu biraa wareegame warri hidhamu ni hidhamne kanaaf hamileen isin nu eeydanii kaayyoo sana irratti cichuu keessan kan wareegame irraanfatuu dhabuu keessan kan hidhame irraanfatuu dhabuu keessan cabbii biyya kanaa keessatti baatanii hiriira hoggaa baatan mootummaan biyya sanii ni dhageessi osoo hin ta'in yookiin immoo faranjiin dhageessee nu baaftii fi osoo hin ta'in maatiin keenya jaallan keenya nu duubatti hafan hamileen isaanii akka cimu gochuu irratti hojiin hawaasa biyya alaa hawaasa diyaasporaa keessattuu akka Noorweey kuni shoora guddaa taphate. Poolisiin nu jaalatte jetti rakkattee nu hiite malee. Hiriira keessan kana filaashitti gooteet kophee keessan dhoofitee nuuf itti turte jechuudha. Thank you. Hedduu galatoomaa. Hedduu isin hin boonna galatoomaa. Biyyi tunis biyya galataati. Biyyi Noorwee biyya galataati.
isin warra as jiru dhiisaati ummata keenya Minisootaatu mishinii Swiidinii fi Noorweeyitu achi geessee qubachiise beeka. Biyyoota Awurooppaa keessaa warri dura Oromoof dirmate Oromoo rakkate biyya isaa irraa ari'amee Somaaliyaa keessatti hoggaa Somaaliyaan kuftu rakkate warri dafee dhaqqabee fi qubachiisee guddisee aadaaf seenaa isaa kabajee afaan fi barsiisee afaan isaa kabajee fi nu bira dhaabate keessa biyyi tun biyya galataati. Dhugaa biyya isaanii waan hin jiru osoo hin ta'in biyya galataati. Biyya kana galateeffachuudhaaf dhufne dhokannee dhufne malee deengaddas turre asirraa Osloo deemne Siwiidin deemne kana warra mootummaa isaanittis galata galfanne dhiyeessinee jirra. Isin warra as jiru qubachiisuu qofa osoo hin ta'in biyya keenya keessatti shiraaf sharrii deemu miidhaa uummata keenya irratti deemu dura dhaabbachuu irratti security council irratti bakka adda addaa irratti kallattiinis kallattii maleenis haqaaf dhugaa biyya keenya uummata keenyaa bira dhaabatan waan ta'aniif uummata galataati gara fuulduraatis biyya kana keessatti cimtanii tokkummaa keessan cimtanii hawaasa keessan cimsitanii isinitti ufitti isin fudhachuu isaaniitiif akka isiniin boonan gochuu qabdan jechuudha. Dhugaa biyya gaarii jirtan baqataa gaarii ta'aaf ilmaan keessan lammii gaarii godhaaf hedduu isiniin boonan isaanis dhugaan isiniin jaa isaanii isiniin boon hoggaan dhaga'an illee nan boone. Kanaaf isinillee Noorwee illee galatoomaa Oromoon Noorwee galatoomaa jechuun barbaada. Har'a haasaa caalaa marii goona waan hin sodaanneef Muktaar Usmaan gaaf tokko biyya dhufeeti yeroo viidiyoo tokko gaafiin wat godhee bakka dhaqan dhoorginaan gurbaan na bira dhaabatu maqaan dha'u fuulaa turraachitu eegale. Asitti lafateetitti bakka atitti aangoo qabdutti hagana si gaafate osoo Osloo dhayite dhaabata si fincaasisan jeen kanaafu Osloo irraa sodaa qabna jechuuf. Magaalaan akka Osloo fi Torontoo magaalaa qabsoo'in gameeyyiin gurguddaan keessa jiran ka qabsoo tana bakka isiin irraa kaate wajjiin ka'anii bakka isiin kuftetti kufanii osoo lafatti nafin ka'anii cabanis okkolaa warra qabsoo tana asii hin ga'e waan taatanii fi waan qabsoo waan keessa dabarree fi waan hedduu isinitti himuun namatti ulfaata. Hawaasa irraa hubatan malee hawaasa hubachiisuu barbaachisu miti. Hawaasa irraa baratan malee hawaasa barsiifnu miti. Kanaaf Osloo hoggaan dhufu sirriitti itti qophaa'e hoggaan immoo makiinaa keessa ka'ee gaaddisaan faan na fidan immoo na harkaa facaate hedduunsi. Kanaaf isin irraa barachuun barbaada. Dura bu'aan keessan duruu na eegale yeroo dheeraa ol beena nama amma rifeensa qaba gaafa isa beeku. Dhukkeen irraa kaasaa dura gaaf dabara paaltoo irraa kaasee jechuudha. Kanaaf duruu na eegale. Kanaaf marii bal'aa goona. Eegani hidhaa bahee callisee interviyuu kennee as haasaan guddaan godhamaa jira. Saba keenya gidduutti mariin guddaan godhamaa jira. Dibeet guddaan godhamaa jira. Kun xiqqoo waan sirrifachiise natti fakkaata. No, irrifatina. We are a deliberative society. Kun uummata mariiti. Oromoon yaada dhiyeessee odaa jala taa'ee yaada san irratti dhukkee walirraa kaasee waliin mari'atee hanga walii galutti jalaan ga'u. Kanaaf marii ammaa kana by design itti yaadeetiin eegalchiise kan akka beektaniif. Waa lama irratti marii kan qabu. Tokkoffaa biyya keenya keessatti nagayaa barbaachisaa. Humnoonni wal lolaa jiran mootummaa irraa kaasee lolaan biyyi ijaaramu waan hin jirreef kaleessas dongora jechaa ni turre har'a dongora ta'uu isaanuu gubatanii waan arganiif gara nagayaatti haa dhufan kaja'u kaaftee jirra. Kun marii guddaa kaasee jira. I'm glad kaasuu isaatti immoo ittiin gammada. Itti yaadeetiin maaliifi wantoota hedduu callisaniitu yoo ka deeman taate hin ta'u. Meeritiin isaa sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Warri mootummaa siif ilaaluu qaba. Qabsaa'onni keenyas siif ilaaluu qaban akka hawaasaatti.
dhumaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal fixiinsi deemaa jiru waan nu dhukkubsu alatti caalatti fuuldurri dhufaa jiru baay'ee waan na sodaachisuuf dhimmoota kanaan dhodhoo isaan maaliin fayyiftu akka jamanitti dhodhoo isaadhaan bira dabroo osoo hin taane rakkoo Oromiyaa keessa jiru ifatti baafnee irratti mari'achuun uummata kanaaf barbaachisaadha jedhee waan hin amaneef marii kana immoo yoo akka kiyyatti gogaansa naacha ta'e taate malee namni kun kaasu waan sodaatuuf hin kaase tokko kana. Lammaffaan akeekni ittiin deemnu ifaan ifa ta'uu waan qabuuf fafakkeessaa wal sobaa uummata kana sobaa deemuu hin qabnu. Kanaaf nu akka paartiitti irratti marreennee ejjennoo fudhannee ejjennoo dur qabnu kan irra deemnee mirkaneeffanne waan qabnu uummata kanaaf kan ta'u saba kanaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan uummanni Oromoof sabaaf sablammoonni qeefiit irratti ittiin bulchan biyya immoo waliin bulchan dhaabuu qabna kan jedhu yaada dhiyeessinee jirra jechuudha. Kana irratti hiriyoonni kiyya dhukkeen irraa kaasaa jiru. Kuni bareedaadha. Barbaadeetiin jechuudha. Now we are talking. Amma Oromoo keessatti amma Oromoon waa'ee Oromoo haasawuu eegalee jira jechuudha. Manadhaa keessa teenyee wanni ilaalaa turre Oromoon waa ofii dhiisetti waa'ee Ormaa laala. Waa'ee Ormaa haasaa ture. Maal nu rakkoo dhabneeti? Maal nuti rakkoo dhabneeti? Namni keenya dhumaan jiru ka dhumaati Ormaa boo'uun gaarii. Ofii boo'uu qaba namni. Qabsoon teenya dagamtee rakkoon uummata keenyaa dagatamee qabsoo Ormaa goonni keenya dagatamee goota Ormaa lalisuurra turame namni. This is not acceptable. Sabni guddaan akka Oromoo dhimma isaa mari'achuu qaba. Oromoof dabartu malee nama biraatiif naannoo isaanii dabartu. Kanaaf mariin amma godhamaa jiru, dibeetiin amma godhamaa jiru, lolli jecha amma godhamaa jiru saba kana ni fayyada malee miidhuu sodaatina. Sirriitti dibeet goonatti gadi buune. Ishuuleen hedduun bayaa jiran. Kanarraa kaanee mariin amma godhamaa jiru marii constructive ta'e. Namoonni amma tokko miiraan deemanii wal qoqqocoluun jiraachuu danda'a. Tana daran illee keessa dabarre beektu miti baroota 2011 baroota 2001 2003 2004 dabanat faal tokko oo dargoggooyyii taate malee nu warri dulloomin beekna. Tana caalaa keessa dabarre qaramne keessa dabarre jechuudha. Ammallee konfiyuuna keenya keessa ni baana. Kanarraa ka'uun yaadota lamaa tokko dhiyeesseetiin waltajjii isiniif kenna. Mariin ammaa kun maalirraa ka'aa? Confusion afaan fajjiin amma uumamee waggoota lamaan sadan afran dabre kana uumamee kun maalirraa ka'e? Afaan fajjiin jira. There is a confusion waggoota afran dabre kana keessatti. Confusion santu amma mariidhaan dhooyaa bayaa jira. Confusion kun maalirraa ka'e jennee oggalaallee duuba deebi'uu qabna. Waan qabsoon teenya keessa dabarte tokko tokkoon xiqqoo dabarru ilaallu. Qabsoon teenya Haile Sillaasee irratti eegalte. Zaman Haile Sillaasee san hoggaa Haile Sillaaseen kufu qabsoon teenya 75 hamma 79tti confusion akkanaa kana keessa seente. Maaliif? Yeroo Haile Sillaaseen dhufee lafa qonnaan bulaaf deebisu amma hoo jecha maal irratti akeeka kam irratti hedduu nu jalaa nyaatee qabsoo teenyas xiqqoof duuba deebise. Kanarraa ka'a. As dhiibaa darbuun ni kufe. 91 ni dhufe. 91 hoggaa dhufu gaafiilee Oromoo ijoo fakkaatan ijoo ta'an akka deebisuu fakkeesse. Hubadhaa darbuunis lafa guutuutti hin deebine nan deebise malee haga tokko deebise. 91 mallasaan dhufetti gaafii Oromiyaa jiru naannoo Oromiyaa akka dhaabattu ayyame. Gaafii qubee ni deebise, afaan Oromoo ni deebise, gaafii eenyummaa ni deebise. Kunis qoqqoodama fide.
Fakkeenya tokkoon barruu tokko dur kan inni isaanii darraabs tokko warri agartan transforming Oromo movement ka jiru I think 2009 or 2010 kan hin barreesse tarsiimoo qabsoo qeerroo kan itti baafne jira barruu gara fuula 40 amma icitiin qabu dubbisuu dandeessan barruu san keessatti wanni nan kaa'e tokko ture 91 irraa kaasee haga tarii 2010 boodatti hawaasa keenya keessa afaan fajjii fi falmiin guddaan murnummaan guddaan dagaagee deemaa ture. Maddi isaa maali uga jettan 91tti gaafiin Oromoo gamisni deebi'ee gamisni waan hafeef. Gamisni deebi'ee gamisni hafe. Fakkeenya tokkoon kenna barruusa keessatti. 92 fudhadhaa. Sochii Oromoo Galaasaa Dilbootti hoggana. Uf duba deebi'a. 75 Taaddasaa Birruuti fuulli isaa. Yookiin immoo 67tti uf duba deebi'aati yeroo amma Taaddasaan faan dheeraa dhaqan. Taaddasaan dheeraa dhaqee alagaa jalatti bulaa jirta, alagaan si saamaa jira, afaan keetii fi aadaa kee si ukkaamsaa jira yoo jeeni qonnaan bulaan dheeraa qonnaan bulaan Arsii fakkeenya baay'een barbaadu. Maaliif si soof irboo safara? Maaliif mana murtiitti bakka araddaatti si maabaloo dubbata? 92 Galaasaa fuutanii dheeraa yoo geessitanii waan Taaddasaan jeesan yoo inni kaja'u taate ummanni hin dhaga'u. Maaliif Shinaabaachoo Difaabbaachoon achi irboobsisoo guuraan jiran? Maaliif simaabiloon hin jiru afaan isaatiin kalee afaan ormaatiin dhiitama amma afaan ormaatiin dhiitamuu eegalee jechuudha. Nawwattu this confusion is very important. Gaagama crisis qabsoo Oromoo keessatti 92 irraa kaasee probably hangas 2014 qabsoon qeerroo eegalutti gaagama mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamteef 91 akkaataan itti mootummaan deebii Oromoo gaafii Oromootiif deebii itti kenne murteessaa ture jechuudha. 2018 waggaa fudhanne ammas challenge biraa keessa seene qabsoon Oromoo dhiibee sirnicha kuffise. Amma rakkoo guddoo seenne 75 74 91 orma irratti qabsoofne kan gorratti deebi'es orma sirni cunqursaa kanuma ormaati jechuudha. It is an repression by the other. 2018 orma irratti qabsaa'uu akka hin dandeenye taane keenyumatu mataa mootummaa qabate jechuudha. Maaliin jechuun jira hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi hariiroon uummata Oromoo jijjiiramas itti fufaas deemte waan ajaa'ibaati. 75 jijjiirama dhufe lafti amma tokko Oromoof hin deebi'e. Oromoo fi mootummaan garuu diina ta'anii itti fufan. Oromoon security threat Ethiopian state ta'ee itti fufe 95. 91 shoora qabsaa'ota keenyaatiin fi saboota birootiin sirni darguu kufe. Gaafiin Oromoo hamma tokko hin deebi'e. Irraa sharafamee deebi'e. Miidhamte? Dargaggeessa waan taatu mataa jabaa qabdi. So sirriitti akkana hubattan barbaada. Maaliif this is fundamental gara fuulduraa yoo adeemtu taate waan kan hubachuu hariiroo the relationship between Ethiopian state and the Oromo continue to be securitized despite so many changes. 95 lafti deebinaanis diinummaan mootummaa Itoophiyaatii fi ka Oromoo hin jijjiiramne mootummaanis Oromoo akka diinatti ilaalu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe. 91 gaafii silaa ijoo Oromoo jedhamu hammi tokko hin deebi'e garuu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe mootummaanis Oromoo akka diinatti security threat itti ilaalu eegale itti fufee jechuudha. Jijjiiramni jira beekaa hamma tokko lafti deebite hamma tokko gaafiin afaaniif gaafiin naannoo deebi'e 91 2018 orma qabsoofne orma ofirraa kaafne keenya ol baafne
daawun wayyaane jennee eega jala buufne booda amma nama keenya tongoo qabate. Yet hariiroon Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa diinummaadhaan itti bu'e. Kun wanni Dr. Gammachuun jedhu rakkoon Itoophiyaa Oromoodha, rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhu kanarraa ka'aa jechuudha. Kana erga ta'ee gara fuulduraa naanna'u irratti waan kana sirriitti hubatanii fireen gochuun barbaachisaadha. 91 fakkeenyaaf akkaataan sirna olaantummaa Amaaraa irratti itti qabsoofne sirna olaantummaa murna Tigraay irratti itti qabsaa'uudhaaf hin hojjetu ture tarsuumosaa maaliif naan jedha. Sirni san duraa darbuu duraa kaasee hanga Haile Sillaasee irra ture direct rule hordofaa ture. Ormatu qeerra dhufee ummata bulchaa ture. Direct rule ture. More French style ture. Sagaltamii tokko booda ka dhufe sirni Mallasaa immoo indirect rule keetumaan si saama ifii sin saamu. Sirni Haile Sillaasee directly qabalee ramma gandatti sirna gaddiriirsee extractive exercise hojjeta ture resource buqqaasuudhaaf. Sirni wayyaanee immoo tooftaan sun waan hin hojjetiniif nama gahaas ka Oromiyaa guutuurra qubachiisu waan hin qabneef gaafii Oromoo hamma tokko hin deebise. Garuu dantaan isaa guddaan aangoo fi qabeenya waan tureef qabeenya immoo jallaa nu keessaa filateen saamuu fi dhiituu ajjeesuu itti fufee jechuudha. Indirect rule itti ta'e. Kanaaf tarsiimoon keenya kan hanga 91 fayyadamaa turre tarsiimoo direct rule yookiin immoo sirna bittaa kallattiidhaa kan alagaa irratti kan bocame ture. 91 booda immoo tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna ture. Tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna. Tarsiimoo keenya jijjiiruudhaan tooftaaf tarsiimoo sirna gita bittaa alkallattii ta'e indirect rule ta'e itti qabsaa'uuf nu baasuu qabna turre. Kana gochuu irratti hin danda'amne. Marii fi qoqqoodamni abaa'oo keessa seene kanarraa dhufe. Fast forward to 2018. Laaftutti hin ilaalina. Akkaataa sirna amma dura sirni amma immoo fundamentaalii jijjiirama guddaa jira. Hubadhaa isin jee hiriiroon mootummaa Itoophiyaatii fi the state Ethiopian state fi Oromoo diinummaa irraa hin jijjiiramne. Garuu akkaataa humni aangoo qabate itti bitu tarsiimoon mootummaan the way the state tries to handle the Oromo question strategiin isaa jijjiiramaa dhufe. 2018tti nama keenya aangoo qabate. Dura hamma san duraatti gita bittaa ormaa jala turre, kolonii ormaa jala turre, kana jechaa turre mi jiran. Amma immoo waan jibbannullee dhabne maaliif orma jala hin jirru. We must understand kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gara fuulduraa deemne yoo jennu taate dubbiin 2018 booda hariiroon sirnichaatii fi uummataa diinummaa ta'ee itti fufus tooftaaf tarsiimoon sirnichi ittiin deemu kan sirnoota amma duraati irraa adda ta'uu hubatuun barbaachisaadha. Takka jeen irraa bu'a. 75 sirni darbuu gaafii lafaa deebise. Gaafii belbeltuu yeroo sanii gaafii lafaa turte deebise. Gaafii belbeltuu gaafii lafaa turte deebise. Eega gaafii belbeltuu deebise maaliif Oromoo wajjin diina ta'e itti fufe? Maaliif sababni isaa Oromoon gaafii paakeeji ta'e qaba. Gaafii sadii jenneera amma dura. Abbaa biyyummaa jalatti kan deebitu. Eenyummaa ofii kabachiisu. Qeefii irratti qabeenya ofii irratti abbaa ta'u mootummaa isaa ta'uun filachuu. Mootummoonni dhufaa dabraan garuu kana keessa takkuma qofa. Takka irraa nusa ishii fuudhanii deebisaa deeman. Kanaaf Oromoon gaafii deebifte sanii hin gammadaa hin dammaqa. Taafte sanii immoo qabsoo isaa itti fufa. Qabsoo isaa itti fufuun sun immoo mootummaa san ni darara. Kanaaf hariiroon diinummaa. The securitization of the relationship between Oromo and the Ethiopian state continued. Kumala 91tti
Gaafii ijoo Oromoon yeroo san ittiin socho'aa ture warra dura turtallee beektanii gaafii Oromiyaa dhaabuu gaafii afaan ofiitiin barachuu ni deebise. Garuu gaafii guddicha tokko hin deebifne. Maaliif Oromoon Oromiyaa dhaabbachuu barbaadeera, afaan ofiitiin barachuu, aadaa fi guddifachuu barbaadeera. Garuu waan tokko barbaadeera san caalaa. Oromiyaa fi irratti ifiin bulchuu barbaade. Afaaniif aadaa ofii ifiif guddifachuu barbaade. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa ofii qabaachuu qaba ture. Mootummaa ofii filate. Sirnichi immoo hamma tokko irraa kennee mootummaa kennuufi dide. Kanaaf hariiroon diinummaatu. The way the state functions is very interesting. State only yang kun afaan Oromoo waan hin jirreef mootummaa illee miti, government miti, state. 2018 gaafiin guddaan nuti oofaa turre sirni alagaa kufuu qaba. Sirni Oromoo dhufuu qaba jennee deemne. Inuma dhufe. Nama Oromoo aangoo irra nu kaa'e sirnichi. Sirna Oromoo garuu ijaaruu hin dandeenye. Maaliif Oromoon kan gaafate Ormi akka nurraa ba'u barbaanne irra garuu nama nu barbaanne nama nu filanne sirna nu filanne kan nu bulchu barbaanne. Sirnichi abbaa irree nu kenne jechuudha. So unfortunately hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi ummaticha jidduu jiru hariiroo diinummaa ta'ee itti fufu. Kana sirriitti hubatanii deemuun barbaachisaadha. Akkamitti haa deemnu? Bakki irraa ka'uu qabnu tooftaaf tarsiimoon mootummaa Itoophiyaa, Ethiopian state jijjiiramuusaa. Akka duritti alagaa irratti orma irratti qabsaa'aa akka hin jirre keenyuma irratti akka kalee agaaziin hin jiru sirni darbuu hin jiru. Amma kan jiru keenyumatu keenyaan wal lolaa jechuudha. Kun nama baay'eedhaaf liqanfamuu diduu danda'a. Miti. The state has reinvented again using our own men and women. Haala kana keessatti fuuldura Oromoo yoo carefully deemuu baanne waggaa 20 wayi qisaasne jijjiirama sirna darbuutirraa gara wayyaanee dhufe san sirritti hubannee tarsiimoo jijjiirama saniin madaalu baafnee deemuu dadhabuu keenyan gara waggoota 20 wayi qisaas. Boodarra kana hubannee tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko ni yaadattan. Tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko qabsicha gara magaalaa galchuu. Qabsicha gara lafaa fi risoorsiidhaan wal qabatu middle class ta'ee wal marjii godhe kanaan wal qabatu jijjiiruu ture. Bal'aadha yeroo biraa kitaaba keessatti barreessee waan jiru ni agartan. Amma hoo sirna abbaa irree alagaa irratti qabsaa'uun fi sirna abbaa irree ofii irratti qabsaa'uun tarsiimoo adda addaa hordofuudha qaba. Har'a xiqqoo teeoreetii kaaliin ta'e dheengadda ijoollee dhaabsisaan ture bakka biraatti. Sirna abbaa irree ormaa jechuun nama alagaa laga gamaa dhufee waa si jalaa fuudhe yookiin immoo si miidhe abbaan keetis adeerri keessi obboleessi keetis si wajjin ka'eet reebee ari'ee yoo barbaachisaa ta'e ajjeesee haaloo siiba tokko ta'e jechuun maatiin kee orma kaasu. Sirna abbaa irree ormaa akkasiin irratti qabsaa'aa ture. Sirna abbaa irree mataa keetii jechuun immoo nama jallaa obboleessa kee jallaa jechuudha. Obboleessi kee jallaa yoo si falate yookiin immoo hatee yoo si miidhe si araarsuudhaaf waan ni saame si deebisuudhaaf maatiin si bira dhaabachuu danda'a. Caccabsee daaree akka godheen haaloo irraa baay'ee jette garuu maatiin kee bakka lamatti baqaqa. Haateetiif abbeetu waliin ta'an. This is fundamental laafuutti ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha. Akka kalee deemnen karaa kalee deemne jennaan we will go to a very dangerous path. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo rakkoo keessa galcha. Maatii keessan beektan maatii keessan namni lama wal lollaan haga fedhe tokko jallataa tokko qajeelaa haa ta'u maatii addaan baqeessa. Oromiyaa keessatti maatiin Oromoo adda baqaqee jira amma.
Oromoon keessattuu baay'ee bifa nama gaddisiisuun sheeyxana kan godhaa jiru hin beeynu keessattuu Wallagga keessatti, Shawaa Lixaa keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti, Gujii lamaan keessatti nama jajjabaa qofatu ajjeefama. Jaarsa jabaa, abbaa qabeenyaa jabaa, barsiisaa jabaa kan nama walitti fiduu danda'u. San qofaa miti. Walajjeechaan ta siyaasaa bira dabartee kan dhuunfaa ta'aa jirta. Personalized violence is coming. Humni lachuu akkuma kaleessi jee Oromoof hin dhaabadhaa jira. Warra biltiqinnaa akka fagoo ilaaltan kanaaf yoo siitanii ilaaltan warra siyaasaa osoo hin ta'in keessattuu warra qawwee harkaa qabu warra kaan ilaaltanii Oromoon aangootti dhufeera. Pay attention to this. Oromoon aangootti dhufeera. Dhiiga meeqaan aangootti dhufne? Haa toltu haa baddu. Amma gadhiifnan ormatu gara biraatii dhufee qabataa. Kanatti hin deebinu kanaaf lolaa jirra siin jaa. Obboleessa isaatiin lola beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru immoo qabsoon Oromoo butamteerti. OPDO'n alagaatti galtee nama keenya miidhaa jirti. Cabsuu qabnaa hidhee lola. Lama ta'ee wal cabsaa jira. Kuni wal mo'achuudhaaf baay'ee ulfaata. And I don't believe it's a winning strategy. Warri mootummaas yoo dhuguma hundallee ta'uu baatu yoo dhuguma Oromoo ajjeesuudhaan ilmaan Oromooti wal loluudhaan ilmaan Oromooti wal rukutuudhaan amma yeroo tokko waan hogganni Oromiyaa bulchu tokko hoggaa gadi ba'ee shanii ammanaa damassasne jedhu nama dhaga'ama. Maaliif obboleessa isaati kan fixe vice versa gara kaanitti sugaatu. Namummaa qofaa miti obbolummaa qofaa miti kan isin jechaa jiru. Maatuma isaa adda baqaqsaa jira. The Ethiopian state has found a new way. Ammas akkaataa itti perpetuationii Oromoo irratti gootu kan ittiin fufaa jirti jechuudha. Kanaaf marii bal'aa gaafata. Chaalenjiin amma Oromoon isa mudataa jiru ta'amma duraa irra jabdu. Maaliifi ta'amma duraa ta'alaat turte. Ta'amma duraa ta'alagaat turte. Ta'amma duraa ta'ormaat turte. Amma ta mana keessatti. Rakkoo mana keessaa immoo mana keessatti fixatan. Kanaaf ho'iwaataa turre. Rakkoon mana keessaa tuni mana osoo isin hin diine. Isin akeekkachiisuun barbaada isin kadhachuun barbaada. Mana kana osoo hin diine mana waggaa 50 kan utubaa bakka tokko dagalee bakka tokko lafee teenyaan dhiiga teenyaan waliin qabnee haga tokko jaarree yeroo kabaan nu hafu kanatti ilmaan mana keessa wal loluu eegalte kana osoo manni kun hin diigamne fala itti barbaaduu baannaan rakkoo guddaatu uumama. Bilisummaan barbaannu biyya teenya irratti abbaa biyyaa ta'u qabeenya keenya irratti amma barra Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hiraara irra ga'urraa uummanni zabanni wayyaanee osoo nu deebi'e jechaa jira. Ni beektanii maatii keessan yoon soobee gadhaa gaafadhaa. The anarchy, lawlessness. Kanaaf wanni waa'ee nagaa haasayaa jirruufis mootummaa jaalannee yookiin woboo jaalanneeti miti. Wotaaddaraa walaa fi tusurra koon qabu. Konsekwensiin isaa itti aanee wanti dhufu baay'ee waan nu sodaachisu. Qabsoo Oromootitti illee guufuudha malee gara fuulduraa waan hin tarkaanfachiifneef. Oromoon kan qabsaa'e hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf. Mootummaa isaa ta'uu filatee abbaa irree jalaa ba'uudhaaf. Qe'ee isaas irratti nagaan ollaa wajjin nagaan qotatee daldalatee jiraachuudhaaf. Har'a garuu warri godinoota xiqqoo nagaa qaban irraa dhuftan illee hedduun boonina. Ibiddi kun bakka hunda ol gahaa jira. Mana hunda waliin gahaa jira. Kana dhaabsisuu baannaan akka kiyyatti rakkoo guddaa turuuf. Kanaaf akka kaafaa'uttis akka mataa kiyyattis wanni jechaa jirru wanni amma ta'aa jiru kun qabsoo Oromootiif guufuu guddaa
Oromummaa fi Oromiyaadhaaf balaa hamaa fidee dhufaa waan jiruuf mootummaanis akka mootummaattis balaa guddaa waan itti fidaa jirtuuf biyyallee qilee buusaa waan jiraniif qilee kanarraa dhaabanii akkuma Oromoo wajjin wanti ajaa'ibaa Oromoon gara walitti jabaata Oromoorra. It's ironic, isn't it? Ani hedduun gammada uummata Tigraayiif isin qabsaa'uu keessaniif hedduun isin hin boone haaloo akka hin qabanne uummata dhugumaan mirga namoomaatiif qabsaa'u akka taatan mirkaneessitanii jirtan. Uummata Tigraayiif gargaarsi dhaqaa jira dabalee dhaquu qaba. Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona tokko tuqaa 5 buqqa'ee jira. Abbaa kanaa jee namni garagalee ilaalu hin jiru. Namni tokko. Oromiyaa keessatti guyyarra namni 10 20 dhibbaan ajjeefamu. Loltuu miti kan isin jechaa jiru. Jaarsi biyyaa, qonnaan bulaan, daldalaan, dubartiin. Akkuma deengante Jarmanitti jee namni abbuma argeetu ajjeesa, poolisiin ni ajjeesa, kuun ni ajjeesa, kuun ni ajjeesa. Eenyu du'e? Eenyutu ajjeese? Maaliif ajjeefamee hin jiru fuudhanii nu awwaalu? Namni disensitized ta'aa dhufe. Kun immoo fuulduree keenya irratti rakkoo guddaadha uumaa. Kanaaf hamma dandeenyetti humnoonni jiran waan mana keessaa kana sirriitti naa jabeeffadha. Akkatti namni keenya orma caalaa walitti garaa jabaatu. Lola ormaa araaraan fixanii wallola orma wajjin qaban araaraan fixan. Ka ilma ayyaa wajjin qaban immoo qawween fixuu barbaadan. Waay! Kanaaf kanuma jechuu barbaada. Inaas hojii garuu namni mirkaanii buna kanan si'a galatooma ceerraa isin kenna. Come. Yeah.